Ashama akka moltan sagantaan BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa eegaleera. Itoophiyaan waraanni Eertiraa waliin humnoota Tigraay lolaan jiru jette. First of all, your question is not correct. Duraan dursa gaaffiin kee sirrii miti. Waraanni federaalaa deeggarsa waraana Eertiraa argataa hin jirani. Aangawaa Itoophiyaa waliin turtii taasisneerra. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ajjeechaa muruu faana akka bu'aa jiru ibsee akkaataa kantiibaa magaalaa Shawaroobiit ajjeefaman Caralaan raajii lubbuu oolchuuf oolu isin galaafachuullee akka danda'u beektu. Dubartii irratti illee maseenummaa kanallee ni fida. Kabira ammoo kaansarii fiduu danda'a. Kaansariin kun bifa lamaan dhufuu danda'a. Ispoortii dabalatee qabna. Sagantaa kana ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Waraanni akka haaraatti kaaba Itoophiyaatti eegalee marii nagaaf danqaa ta'uun yaaddoo uumeera. Tibban ammoo humnoonni TPLF waraanni Itoophiyaa Eertiraa waliin ta'uun lola nurratti bananne jechuun himataniiru. Dhimma kana kan gaafataman aangawaan Itoophiyaa garuu dhugaa miti jechuun deebisan. Ambaasaddar Zannaba Kabbadaa Switzerland, Oostiriyaa, Hangaarii fi Roomaaniyaatti ambaasaddara Itoophiyaadha. Dabalataan waajjira UN Jenevaa jirutti bakka bu'aa Itoophiyaati. BBC Newsday waliin turtii taasisaniin waraanni federaalaa waraana Eertiraa waliin ta'uun humnoota Tigraay irratti lola baneera jedhamuun gaafataman. First of all, your question is not correct. The federal forces are not backed by the Eritrean forces. Duraan dursa gaaffiin kee sirrii miti. Waraanni federaalaa deeggarsa waraana Eertiraa argataa hin jirani. Lammaffaa waraanni federaalaa haleellaa torban darbe TPLF irratti bane ofirraa ittisaa jira malee haleellaa bane miti. Lolichi naannoo Tigraay keessa osoo hin taane naannoo Amaaraa fi Affaar keessa adeemaa jira. Naannolee kanatti TPLF daangaa cabsee seenee bakkee to'achuun lammiilee nagaa irratti haleellaa banan. Qabeenyaaf bu'uuraalee misoomaa mancaasaa jiru. Waraana kan bane mootummaa Itoophiyaa osoo hin taane TPLF. Qondaalli TPLF obbo Geetaachoo Raddaa torban darbee yeroo dubbifne lolli gara caalu Tigraayin ala akka deemaa jiru himan. Garuu haleellaa isaaniitu duratti bane nuti ofirraa ittisaa jirra jechuun kan isaan dubbatan. Kanaaf kun sirrii miti. This is not correct because the government of Ethiopia doesn't have any logical reason to Kun sirrii miti. Mootummaan Itoophiyaa osoo TPLF fi hawaasa idil addunyaatti mariin eegalee waliigalteen erga raawwatamee booda tajaajiloota bu'uuraa eegaluuf socho'aa jiru sababa lola itti eegaluuf hin qabu. Mootummaan waraana kana mariin xumuratti tolchuuf socho'aa ture. Mootummaan kana mirkaneessuu fi waliigaltee dhukaasa dhaabuu dabalatee murteewwan jajjaboo fudhachaa tureera. TPLF yoo waan gaafate galma ga'e malee dhukaasa akka banu dhaadachaa ture. Kanaafis seera idil addunyaa cabsuun daa'imman lolaaf qopheessaa ture. Uummannis waraana keessa akka hirmaatu dirqamsiisaa turani. Haala hammaataa Tigraay keessa jiruu fi qaamoleen hedduun beela jedhanii akeekkachiisaniif mootummaan keessan itti gaafatama. Jalqabumaa waliigalteen dhukaasa dhaabuu kan barbaachise humnoonni keessan deeggarsa gara Tigraay deemuu dhorkuun haala uummata siivilii beelessuuf fakkaatu waan raawwataniif. There is no tangible evidence shows that the international community, including the World Food Programme, has been recognizing Sagantaa nyaataa addunyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii dabalatee tarkaanfii mootummaan fudhateef beekamtii kennaa turani. Wanta ati dubbatteef ragaan mul'isu tokkoyyuu hin jiru. Inumaa deeggarsa namoomaa Tigraay seenu nyaata, bobaa, qoricha dabalatee kan saamaa ture TPLFdha. Saamee waraana Amaaraa fi Affaaritti banameef itti fayyadamaa jira. Mootummaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu erga mallatteessee booda deeggarsi danqaa malee Tigraay seenaa ture. TPLFtu waliigaltee kana cabse. Dubbiin kee sirrii miti. It is the TPLF who broke that truth. Your assertion is not correct. Qaamoleen waraana keessa jiran lolli akka dhaabbatu hawaasa idil addunyaatti irra deddeebiin yoo iyyatan mul'ata. Hawaasa addunyaas ibsa baasuun yaaddoo ibsaa ture. Kan kanarra darbe hawaasi idil addunyaa qaamolee lamaan maritti deebisuuf dhiibbaa uumuu danda'a. Xiinxaltoonni qaamoleen waraana keessa jiran nagaan furuuf hanga fedhe hin qabnetti ni rakkisaa jechuun ibsu.
Yuunivarsiitii Yuunaayitid Isteets Intarnaashinaalitti Piroofeesara seenaa fi walitti dhufeenya idil addunyaa kan ta'an Machaariyaa Munene kanneen araarsan qaama lachanuu fudhatama qabaachuu qabu jechuun himu. Kanaan ala qisaasadhaa jechuun BBCtti dubbatan. Xiinxalaan biraa dubbisne immoo qaamotumti idil addunyaa jedhaman loogii qabu jechuun qeequ. Yuunivarsiitii Finfinneetti gargaaraa Piroofeesaraa qoranoo nagaa kan ta'an Dr. ዮናስ አዳዬ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ገለልተኝነቱን ይጠብቃል ወይ? እውነትም ኢንትረስትድ የሆነ የሰላም qaamoleen hawaasaa idil addunyaa waraanicha dhaabuu ni danda'u jedhee yaada. Taatullee qaamoleen kun loogiirraa bilisa ta'uu gaaffiin jedhu ka'uu qaba. Nageenyi Itoophiyaa nageenya baha Afrikaati. Nageenya addunyaatis. Itoophiyaan nageenya yoo dhabde Keeniyaa keessatti baqattummaan wal qabatee nageenyi hin jiraatu. Sudaan irratti fi biyyoota kaan irrattis daddabarsa meeshaalee waraanaatiin wal qabatee dhiibbaa uumuu qaba. Kanarra darbee Awurooppaa fi Ameerikaatti illee dhiibbaa uuma. Bu'aawwan biyyoonni kunneen naannichaa qaban irrattis dhiibbaa qaba. Biyyoonni kunneen hiika nageenyaa hubatanii moo bu'aa biyya isaanii dursanii gartuu tokko wajjin hiriiruu laata? Dhimmi jedhus hubatamuu qaba. Jalqaba irratti miseensonni qaamolee hawaasa addunyaa amanamoo ta'uu qabu. Qajeelummaan yoo jiraate waraana dhaabuun ni danda'ama. Jaarsummaa warri ta'an gartuu tokkoof yoo looguudhaaf murteessan kun waan dhibaa ta'a. Nuti nagaan ofuma isaattuu karaadhaa jenna. Loogirraa bilisa yoo ta'e, amanummaan yoo jiraate, iftoomina yoo qabaate, waraana dhaabuun ni danda'ama. Loogirraa bilisa ta'anii ijoollee hin ajjeesisina. Waraanichi karaa kanaan hunda keessan miidhaa jedhanii dubbachuu fi walii galchisuu danda'u. Haala kanaan waraana dhaabuun ni danda'ama. Tattaaffiin qaamolee hawaasa addunyaa kun fashalaa'eeraa jechuu hin danda'u. Rakkoo Afrikaa furuurrattis garuu biyyoonni Afrikaa dursummaa fudhachuu qabu. Keessattuu walitti bu'insa hiikuu keessatti walii galchisuu nageenya uumuurratti biyyoonni Afrikaa dura bu'uu qabu. ሌሎችም መተባበር አለባቸው። ግን በዋናነት የአፍሪካን ችግር ለመፍታት አፍሪካውያን መሪዎች መሆን አለባቸው። አፍሪካውያን አደራዳሪዎች መሆን አለባቸው። በግጭት አፈታት ላይ፣ በሰላም ግንባታ ላይ አውድ ወሳኝ ነው። Naannoo Amaaraatti kantiibaan magaalaa Shawaaroobiit ajjeefaman. Ajjeechaan kun magaalattiin qajeelfama haaraa nageenya ilaalchisuun erga baaftee booda dhagahame. Kantiibaan magaalattii obbo Bishat Ayyaaloo jedhamu. Qondaalli kun dhukaasa namoota hin beekamne biraatti dhukaafameen ajjeefamu. Itti gaafatamaan itti aanaa nageenya godina Shawaa Kaabaa obbo Salamoon Altaayyee BBCtti himaniiru. ማታ አካባቢ ሩብ ጉዳይ ለሶስት አካባቢ kantiibaa ነው የሞተው። ምንም አልታወቀም። ባልታወቁ ታጣቂዎች Kantiibichi kaleessa galgala saatii 3 ta'uu ruubii hirruutti ajjeefaman. Eenyuun akka ajjeefaman hin baramne dukkana ture. Yeroo mana isaaniitti galan ajjeefamani. Rasaasaan dha'amanii. Qajeelfamni haaraa ba'ee ajjeechaa kanaan osoo hin taane haala waqtaawaa jiruun wal qabateedha. Magaalli nagaadha. Ajjeechaan isaanii qoratamaa jira. Magaalichuma dhalatanii waan guddataniif eegduun isaan eegaa hin turre. Humnoonni nageenyaa dhukaasa dhaga'aniiti kan birmatan. Kantiibichi nama gaarii fi cimaa turani. Waraana kaaraatti kaaba Itoophiyaatti jalqabee hordofee magaalonni naannoo Amaaraa uggura sochii labsaniiru. Qondaalli kun magaalaa Shawaaroobiit kantiibaa ta'uun hojjetuu isaanii dura aanaa qawatetti itti gaafatamaa garaagaraa irratti hojjetaniiru jedhameera. Obbo Bishat bultii godhachuun abbaa ijoollee lamaa turan. Sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu amma oduuwwan gaggabaabaan sinitti himaa. Koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa ajjeechaa amuruutti raawwate faana bu'aa akka jiru BBCtti hime. Haleellaa jalqaba torban kana hidhattoota faannoon raawwate jedhameen namoonni hedduu ajjeefamuu jiraattonni BBCtti himaniiru. Garichi waan jedhe hin qabu. Ammatti aangawoonni Itoophiyaa waan dubbatan hin qabani. Raashiyaan ujummoo boba'aa biyyoota Awurooppaatti dhiyeessite kan cufteef sababa ujummoon boba'aa yaaseef ta'uu beeksifte. Biyyattiin ujummoo boba'aa guyyoota 3 cufte sanbata deebistee banuuf jirti. Kilabiin Sudaan Al-Ilaal Omdurmaan jedhamu tapha gulaallee jalqabaa Qidduus Goorgis waliin isteediyeemii Baardaaritti qabu Itoophiyaan alatti akka taphatamu Koonfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa gaafate. Kilabichi gaaffii kana kan dhiyeesse waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiruun yaaddoo nageenyaa akka qabu ibsuuni. Yuugaandaatti namni amantii raajii ofiin jedhu hordoftoota amantichaa reebuun shakkamee to'atame. Kintuu Deenis tajaajilaa waldaa Hoomaa Empowerment jedhamu miseensota waldichaa yeroo reebu mul'ate poolisiin waayilota isaa 4 waliin to'annoo jala oolcheera.
Taphoota Pirimeer Liigii Ingiliziin taphni Maanchister Yuunaayitidii fi Arsenaal gaafa dilbataa taphatanii eegama. Borummoo taphni Evertonii fi Liverpool, Chelsea fi West Ham, Aston Villa fi Man City akkasumas Tottenham Fulham morkata. Xumurarratti ilma qabsaa beekamaa Che Guveeraa du'aan boqote. Kaamiloo Guveeraa magaalaa guddoo Venezuelaa kan taate Caracas keessatti ganna 60tti du'anii. Caracas ilma hangafaa Che Guveeraati. Sababni du'a isaatii immoo dhukkuba onni akka ta'u aangawoonni Kuubaa himaniiru. Oduuttaan uttancaam raajii yookiin X-rayin kalaqa wal'aansa fayyaa irratti jijjiirama guddaa fideedha. Meeshaan kun otoo qaama namaa hin baqaqsin caba lafee fi dhibeewwan keessoo qaama hedduu adda baasuuf fayyada. Meeshaan kun dhibee kaansarii wal'aanuu oola. Yoo of eeggannoon hanqate immoo dhibee kaansarii akkasumas dhala dhabdummaaf nama saaxila. Garuu dhukkubsattoonni hospitaalatti raajii yoo hin kaafamne wal'aansa gahaa akka hin argannetti lakkaa'an jiru. Balaa carallaa raajii qaqqabsiisuu fi of eeggannoo barbaachisu Yuunivarsiitii Arsii Hospitaala Asallaatti ogeessa raajii kan ta'an Dr. Muddiin Abdullaahi BBC'tti himaniiru. Maalummaa meeshaa kanaa ibsuun eegalan. Wanti kun qaama namaa osoo hin baqaqsin rakkina keessa namaa jiru nu mul'isuu danda'eera. Raajiin kun faayidaalee gurguddoo sadii qaba. Tokko dhibee beekuu fi lammaffaan ammoo dhibee hordofuu fi sadaffaan dhibee yaaluufi. Garuu raajiin kun faayidaa gurguddoo qabaatus miidhaas ni qaba. Miidhaan kun ka dooziin yookiin ammoo hammi raajii carariin gasitti dhiifamu kun murteessaadha. Fakkeenyaaf doozii carariin kun baay'ee guddaa ta'ee naannoo miiliitii jedhamuudhaan lakkaa'ama. Yoo 50 ol ta'e gogaa kan ka'ee gubuu rifeensa akka sirraa malaa qabu godhu ijarratti kataraakti kan jedhan kun waa akka moora ijaati. Kana fida dubartii irratti illee maseenummaa kanallee ni fida. Kabira ammoo kaansarii fiduu danda'a. Kaansariin kun bifa lamaan dhufuu danda'a. Bifti tokko yoo dooziin kun baay'ee guddaa ta'e namuma cararii kana saaxilamee dura fiduu danda'a. Dooziin kun gadhaabbataa waan qabu hin qabu garuu miiliisivirtii 50 ol yoo ta'e waan kana hin fidamee yaaddama. Namuma cararii kanaati saaxilame irratti. Kana jechuun dooziin xixiqqaan hin fidu jechaa miti. Karaan inni biraa itti fidu ammoo namuma cararii saaxilame san qofa irraa osoo hin taane ijoollee isaa jeenetiksiidhaan ganaa maatii ka darbuudha kan biroo. Yeroo yerootti kan fudhatu kun kuufamaa deema walirra edaamaa deema. Asasa walirra edaamuun kumuleetiif doos jedhama. Wanni kun adada edaamaa deemuun riskii kan jeenetiksii jijjiiruufidha. Qaamni namaa kun digirii miidhamiinsaa cararii kanaan garaagarummaa qabaa. Kana keessaa qabu warri baay'ee dafee miidhamuu danda'u qaama keenya keessaa tokko taayiroidiidha. Tokko ammoo cidhaani kan biroo ammoo ovaarii dubartii kan biroo ammoo harmaadha. Mee namoonni isin bira dhufan maal jedhu maal gorsitoo? Hawaasni keenya akka baadiyyaa irraallee tahee magaalaa irraa dhufan miidhaa fi faayidaa wanti irraa beekamu jiru. Yoo yaalaa dhufanii osoo raajii taasiin geggeessite akka waan hin yaalamnetti rakkabu. Qoricha barreessitee fi bakka qoricha kana bitadhaa galaa jetteef maal jedhu raajii osoo hin gahin akkam galaa ani barbaachifeef raajiidha jedhee haga tarkisu irra ga'uuna ajaju jedhee bakka hin deemu hanga jedhu gahuu tokko irra gaha jechuudha. Ibin ogeessi kennallee ogeessi hundi hubannoo raajii kana baay'ee xiqqaa qaba. Carabee kana wanni gorsinu tokkoffaa yoo ogeessi fayyaa itti amanee barbaachisummaan isaa miidhaa isaanii caala jedhee ajaje raajii kana ka'uu qabu yoo kanan taane osoo ogeessi fayyaa itti namnin raajii ka'uu jedhee nama rakkisu sanirraa qusachuu qaba. Kan biroo ammoo naannoo raajii sanirraa hedduu fagaatuu qaba. Naannoon manni raajii sun milikkita mul'isa. Milikkinni isaa kalarii halluu diimaa qaba. Carabii kanaaf ammoo dhaabbatuu hin qabani. Ogeessa fayyaa caqasnee deebinee sagantaan BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa xumuramaatu jira.